السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشما عركفوني جرجرتو دكتور راهي كبدوتو طبعا وشاوري نتركم سنون تجيسنو وكل سينا قافرا من ربي سيدرا عجراتو وروني كان لي كان فانا تكون سبسكرايب قلت الأنقرا وماتي سياسي دبلا مولي جراني جريس حقنا من كتاقلا توما سينا بلين كيا warri maa baddee jettanii na gaafataa jirtan karaa keessaatiin sababni badeefis waayifaan jiru jechuudha. Shabakaa durayyuu handaata mataa kiyyaa fayyadamee yuutuubii kana asiin gahe yuutuubii dachuurrattu jechuudha. Warri nan bira jiru kun waggaa dheeraa bira taa'ee isaan shabakaa durumayyuu hin qabani nama guddaadha. Jiru waayifaan mana keessa jechuudha. Ji'a kana ammoo handaata mataa kiyyaa akka duraa saniif fayyadamuun xiqqoosi haalli naaf hin mijoofne isiniin jira obboleeyyan kiyyaa. Kanaafuu isin ammoo laayikii sheerii naa gochuun dagatiin abbaan isinitti tole fedha keessa yoo ta'e naaf daawwadhaan ammoo akka duraa isin jala deemee isiniif daawwadhee sheerii isiniif godhee koomentii isinii kaa'ee jechuu waan shabakaa hin qabneef hin dadhabee jechuudha. Kanuma malee sababni biraa hin jiru. Har'a ammoo maal qabattee dhufte jechuun keessanii na har'a qulqullina kushiinaa mana madaamii yaadannoodhumaa fi wanta jiru takka isin hambisnee qabadhee isinii dhufeetiin jira. Isinilleen yoo isinitti tole kaan laayikii sheerii gochuun dagatinaa turtiin keessan haga dhuma viidiyoo kanaatti nafaan haa ta'u. Silaa namni narraa maru jiraatee as bahee kaameraadhaan isinii afoo keessanitti hojjedha. Garuu amma duubumaa hojjechuu jira maaliifi namni narraa maru hin jiru waan ta'eef jechuudha. Har'a kushiinaa madaamii takka isin hambifnee waan jiru keessaa gagguureetiin qulqulleessu jira jechuudha. Aadaa yoo dhiisan aduwwii namatti taatii jedha Oromoon keenya yoo mammaaku. Kanaafuyyuu har'a wanni hambisan jiru jechuudha. Doolaaba madaamii keessatti hiiqaa haarawas ta'ee moofaas ta'ee hunduma isaatu qulqulleessu jira kun akkuma isin argitan. Isin afottiin dhindhee garuu kunniin dhiqamee dacha'aatiin jira jechuudha. Haa goguufiin gadi haa gogombisee jira kun akkuma isin argitan makarajii kanneen garaa isaa keessa yeroo qulqulleessuu barbaadan makarajii yeroo dheeraaf shaayii yoo itti danfisanii garaa isaa keessa ni diimataa dawaqasii labichaatti qiccanii akkaan duratti garaa keessa sochoosanii garaa isaa keessa yoo sochoostan wanni takka irratti nafu jechuudha. Irrumaa bada garaa keessaa qofta gara duubaa ammoo loonii isaa kana irraa balleessuun ni mala waan ta'eef gara duubaatti godhuu dhiistanii garaa keessaatti qiccanii harka keessanii nuuf hin tuqinaa garuu baay'eeyanii dawaan gasiillee harka nama balleessa waan ta'eef jechuudha. Yoo sosochooftanii makarajii san irratti wanni takka nafu jechuudha. Diimaadhuma akka shaayii santu irraa bahaa jechuudha. Akkasii asitti ammoo burcuqqoota dhiqoodha burcuqqoota gagguuree maaliif qulqulleessitaa hojjettanii yeroo dheeraa yeroo hundayyuu jechuudha. Yeroo dheeraaf turee mana kanaa yeroo ramadaanaa hundayyuu jechuudha. Osoo ramadaanni seeniin bulii 15 dursee meeshaa mana madaamii hundayyuu gagguuree dhiqee dachaasa jechuudha. Kan yeroo ramadaanaa itti fayyadaman ta'ee kan yoomiyyaa jechuun kan guyyaarraa itti fayyadamanis ta'e jechuudha. Wanta jiru gadi yaasee doolaba jala isaa qulqulleessee burcuqqoota dhiqee itti dachaasa. Baran ammoo maa daftee qulqulleessitee yoo jettan taate seenaaf yaadannoo fi dursee qulqulleessee tarii sooma kana yookiin asis soomaa yookiin asittiin soomu hin beekamne jechuudha. Kanaafuu kushiinaa madaamii kana akkuma dura qulqulleessee fi du'aayii irraa fudha jedheetii kanaafi meeshaa mana madaamii akkuma jirutti gadi guureetiin jira kun akkuma isin argitan asii burcuqqoo dhiquu jira isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Yeroo tokko yoo hojii mana madaamii illee hojjennurraa yoo viidiyoo marra rakkoo hin qabu maaliif hojii kenna waan ta'eef kun nu qaanfachiisu jechuudha. An akka kiyyatti hojii mana madaamii hojjedhurraa yooniin viidiyoo dalage wanni na qaanfachiisu hin jiru jechuudha. Maaliif kiyyas ta'uu baatu waan sanirraa waan ani argataa jirutu jira waan ta'eef hojii kiyya jechuudha. Yani hojii kenna jechuudha. Hojii kenna kan hunduma kennaa yoo hojii ta'e jechuudha. Kanaafuu yoo kan kushiinaa madaamii maal gochuu nutti argisiistanaan jettanillee yoo taate dhiifama narraa ta'a isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. Kun akkuma isin argitan asii burcuqqoo zafastafee bishaan keessa dhiqaatiin jira isiniin jedha. Garuu yeroo dhiqus yaanii harka lamaaniin qabee dhiqee saamunaa itti rigaa maal jedha isin agarsiisu ofii kiyyaa maraa jechuudha. Ammasitti ammoo meeshaa kanneen illee keessaa gadi guuree bakka kanneen isaanii dhiqee itti dachaaseetiin jira jechuudha. Burcuqqoo shaayii isaanii dhiqaa yeroo ramadaanaa halaan itti nyaatamu hundumayyuu dhiqee dachaaseetiin jira. Kunoo asitti burcuqqoo dura dhiqu sanis isiin guttee jennaan dachaasee jira. Viidiyoo ammoo hojja kutaa maree jechuudha.
akkuma isin argitan yeroo gadi guuruun isin agarsiise malee yeroo dhiquus xiqqooma isin agarsiise malee yaani hunda isinitti hin agarsiifne jechuu. haa ta'u kunniin ammoo hundumtuu dhiqamee tartiiba dacha'ee jira. amma itti isaanii halaa fi isaanii shorbaa bira deemeetiin jira. isaanii halaa ramadaanaa kanas gagguuree dhiquu hedda. anuma faana tura amma keessaa gagguuruu jira. kun akkuma isin argitanii kun fixeen jira. amma doolaaba duwwaa baasee akkuma jirutti hunduma isaatuyyuu waa tokkoyyuu hin hambifne jechuudha. kunillee isaanii halaati jechuudha. halaa yeroo ramadaanaa ni beektanii halaan ni baay'ata. amma doolaabni duwwaa ta'eetiin jira yoo dhiqanii argitan. amma kun asii dhiqee gaggombiseetiin jira. yoo inni goge ammoo gara doolaabaa deebiseeti ni argitanii jechuudha. hunduma isaatu asii dhiqeetiin jira ka shorbaa akkasuma ka halaa yeroo ramadaanaa jechuudha. halaa yeroo nyaata hojjedhu halaa 2-3 isinii hojjedheetiin jira viidiyoo nyaataa keessa. kun kana fakkaata. amma immoo asii dachaaseetiin jira maashaallah. kun immoo yeroo dachaasee dhiqee geesseen jira. kana fakkaata hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. yaani tartiiba meeshaan irra waluma keessa waan ta'eef ani akkuma jirutti hin dachaase jechuudha. kana fakkaata. isinis hojii ofirraa xiqqeessuuf jechuudha. yeroo tokko tokko fikiraa yoo fudhanne baay'ee bareeda. yeroo kamuu ji'a ramadaanaa osoo hin seeniin mana madaamii hundayyuu qulqulleessa jechuudha. maaliif ramadaana keessa achi butee deebi'ee iidarra qulqulleessa malee ramadaana keessa bakka wanti biraa wanne cinqunturoo nyaata taate malee jechuudha. gara qulqullinnaatii dursee hojjedha. asitti ammoo isaanii guguddaa gagguuraatiin jira. isaanii gugurdaa dhiquu fi bakkeen kun amma bakka isaanii gugurdaati jechuudha. argitan ka hundayyuu tartiibaan isin agarsiiseetiin jira jechuudha. isinis yoo isinitti tole yaadadhaati hojii mana madaamii osoo ramadaanni seeniin ofirraa qannasuu ni dandeessanii dursitanii yoo akka doolaaba burcuqqoo akka doolaaba isaanii gagguurtanii dhiqxanii qulqulleessitanii itti dachaastanii hojiin isinirraa qalala jechuudha ramadaana keessa. kun amma asittillee hunduma isaatu gagguureetiin jira. amma asitti ammoo isaanii dhiqee jira. yeroo dhiqu isin agarsiisuuf akkuma isiniin jedhe ofii maraa namni irraa maru waan hin jirreefi isin agarsiisuu hin dandeenye. asittis kalaas isaanii kanneen dhiqee geesseetiin jira dachaaseera. amma immoo gara qulqullina kushiinaa qulqulleessuutti dabarraa. gara doolaaba gara jalaa wantuma hundayyuu isiniin jedha. anuma faana tura. amma immoo kushiinaa qulqulleessaatiin jira jechuudha. kalaas erga meeshaa sanniin dhiqee ol dachaasee jedhe ni argitan isin mul'ata. bakkeen kun bakka barraadaati. hunda isaatu hiikee dhiqee amma dachaasuu jira jechuudha. kuni bakka bishaanii jechuu kan bishaan keessaa dhugamu. isin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. haala kanaan geesseetiin jira. kanneen illee ka sukkaaraa wanta garagaraa hundi geessee dachaasee jira. asitti fidanii qulqullina isin agarsiisaa jira osoo hin taane bakka kanuma hojjedhee geessee isin agarsiisaa jira jechuudha. haala kanaan kushiinaa qophii ramadaanaatiif inshaallah xumureen jira jechuudha. dursinee dalaguuf baay'ee bareeda. kushiinaa ramadaana keessaa hedduu akka dinaa qabata jechuudha. asitti furuun qulqulleessee waa silkii isaa hundeessaa ta'e qulqulleessee ammoo dangaan jira jechuudha. akkuma isin jedhe yeroo waraabuu namni irraa maru waan hin jirreefi harka tokkichaa waraabaa fi hara isin agarsiisa jechuudha.
immoo maayikireetii dalagaatiin jira jechuudha. Maayikireetii qulqulleessee kalaa fi kalleessaan isaatti deebisuudha. Kuna bitu gaazillee akkana qulqulleessee jira. Bakkeen kun immoo bakka mankaa homaa keessattis mankaallee qulqulleessee wanta hundayyuu yaasee dhiqee dachaasee jira. Amma mankaa dachaasee jira akkuma isin argitanii. Silaasina koo wajjadhu mattolaa garuu akkuma isin jedhe namni nayaa ture. Kami hundayyuu keessa gurguree qulqulleessee dachaasee waan ta'eef isaaniitiin banee tursiisaa jira. Hundi isaatu kunoo kana fakkaata maashaallah. Kanaan ta'uu jira. Yaani waan xiqqaa bituu guyyaa lama sadii na fudhate. Waan inni guyyaa akkatti hojjete jireenya jechuudha. Maaliif doolaba hunda baasanii qulqulleessuun baay'ee ulfaata waan ta'eef guyyaa akkatti waan geessanii miti. Asit umur ketemu video jengkabar sini saya telajar itu dah saya telajar itu karena masalah terkulit sini cerah video kenal sini kalau komen di maka like share juga. Assalamualaikum. يرون بشارة يا شبرانه وطولنا بعدي روحي نتابع بجانب بوده أبدو بدبي ويتني بذكاي بما جروبي وطولنا دكابي لنزراتي ننتي جامل بجام بوده براغاي آرتين نبات يدفع براغاي أجايب ربي كذادرو إمبري بشانا كذابي جرب رايا كانوا بدما نوتون ماتي Untunutu ade ajaduru bimbake kanate legaba zardira tante
وبلا كثير بيت والقهر كان إسلام ما يوحكي قدوم بكه الله أكبر أتكرا خير أتلو غرغاري وامتر أمة مسلمة دمازو وامتر أمة مسلمة دمازو وامتر الرغبة ثم الليل راسو سبب لأدوي لكسر راسو وامتر يادك يا جاب بجاسو وكل ما ربا وامتر تمساسو وكل ما جراتو مدهو محمد يونو تكجنة غار مكانو باسو بيكتو تخيطو مكانو مكاسو كنتوما مكاسو وربيك دادا أمبر كلانو كاسو نكايا جماعة جاول بباسو أكرا بينجال الليسانو داسسو جرولي قدم لنوها داسسو روسي شتخاري أتكرا خيري رسلو غرغاري دعوة